كل وان نما ممراچوه فرش او حرام جانين بدني نما ممراچو نياتا لغات نما ممراچتو akkasuma jimaaleen nama mammaraachu akka farshoo nama mammaraachitu jechu namoonni immoo jimaan akkuma farshoo nama mammaraachaa namni jiru dhibbaa dhibbatti ni kijibe jechu jimaan nashaaquma siifida si mammaraachu haateetii fi abbee haateetii fi jaartii tantee gargari wallaaltu halkanii guyyaa si wallaalchisu akkasuma immoo ol ka'uu dadhabdee firra sin fincaansisu si nashaachisa malee nashaaxa taata malee namni nyaata nyaatee quufnaan nashaaxa dhugaatii dhugee quufnaan nashaaxa akkasuma jimaa qamaanaan nashaaxa jechuudha laakiin ammoo darasaan qamahuu hin qabdan maaliif haraami jechuu edoon ta'in isin hambise jechuudhaaf la jimaan wahiin dalaguuf maraban ammoo gurguratanii maallaqa isaa nyaachuuf laa shay'a hasana min wanni irra gaarii hin jiru jechu ni'ima fawaaki'a faa jaama nyaata qananii faa jaama jechu ammoo farshoodhaan wal fakkaataa namni jiru lugaatti kijiba fageenyi isaa akka samiidachin addaa fagoo haqarraa fagoodhaa kijibe jechuudha farshoo jechuun waan nama macheeysaati machaa'uu jechuu kana maanaa bara mammaraachuu jechuudha farshoon nama mammaraachiti if nama wallaalchifti surrii saasiidhaan surrii namaani adoochiti halkanii guyyaa wallaalchifti deemee sagaraa dhaqee fincaanuu hin danda'u ifumarra fincaan gadhiise jechuudha rasuulis akka jedhan alayhi salaatu wassalaam farshoodha jechuun kullu maa khaamara al-aqla jedhan waan aqli namaa hadoochee surri hadoochee waa takka nama wallaalchisu jedhan wafattara albadana an al-amali jedhan nama laaffisee qadalagachuurraa hanqaama nama laaffisu jedhan ilma farshoonii fi jimaan faalla faalla akkuma nyaataa fi agabuun faallaa agabuun nama laaffifti deebuun nama laaffifti akkasuma jimaa dhabni nama laaffisa akkannaanis nama gammadda jechu suniifuu akkasi beekaa firraa eegaa ankana yoggaanii fi hinjuu dhugaarraa hinja waan dhugaa haya